Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalee keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, maqaan ishee ergamoonni Waaqayyoo, maqaan isaanii toloonni Waaqayyoo akkuma aangoo fi aaboo isaaniitti maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an jechaa guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kan waliin barannu mata dureen barnoota keenyaa barumsa walitti fufiinsaa kutaa 35ffaa ganama qabamu tooftaa ittiin hafuura hamaa mo'annuu fi injifannu kan walitti ilaallu seexanoota galaana irratti darbatamanii kan jedhudha. Yookiin immoo seexanoota galaana irratti kufan kan jedhu kutaa 35ffaa waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti hin dhageessan qooqatti hin qalbeeffattan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos anaafis isiniifis haa kennu. Guyyaa har'aa kana gaa yeroo darbe seexanoota raayyaa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliitiin waraananii samii irratti lola ergamootaa fi seexanootaan gaggeeffameeti. Ergamaan qulqulluu Mikaa'elii fi raayyaan isaanii injifatanii gara biyya lafaatti gad darbatanii jedha. Isaan sana keessaa qilleensa irratti kan kufan, si'ool irratti kan kufan, biyya lafaatti kan darbataman, galaana irratti, gammoojjii irratti, badda irratti kan darbataman jennee laallee. Isaan sana keessaa har'a immoo kutaa 35ffaa galaana irratti kan kufan yookiin immoo kan darbataman seexanootaa jedha. Egaa Daabiloos haalota garaagaraatiin jireenya ilmaan namaa keessatti galuudhaan haala garaagaraatiin jireenya ilmaan namaa keessa galuudhaan iddoo guddaa fi bittaa guddaa qabateera jedha jechaadha. Horiisaan isaa guddaa kan kufes Daabiloos biyya keenya keessatti keessa keenya irratti mo'eeraa jedha. Horiisaan isaanii biyya lafaa irratti kufe kun keessa keenya irrattis biyya keenya irrattis mo'eeraa jedha. Egaa akkuma beekamu si'ool irratti, gammoojjii irratti, baddaa irratti, qilleensa irratti seexanoonnii fi hafuuronni isaanii biyyaa fi bittaa biyyoota garaagaraa irratti tamsaasamuudhaan akkuma jiran yeroo hafe kan eegamus hafuura qilleensaa immoo jechuudhaan qilleensa irraatii ni ba'aa jechaadha. Keessumaa seexanoonni galaana irratti ergamanii yeroo baay'ee qilleensa irraa jiran gammoojjii irrattis ergaman akkuma haalaa fi naannoo isaaniitti jijjiiramanii ilmaan namootaa yaada garaa keessumaa namoonni gara galaanaatti deemanii akka isaan qalan daddarbaa garaagaraa akka isaan taasisan sagara yookiin immoo gabbara garaagaraa akka isaan godhaniif isaan taasisaa jedha. Egaa akkuma keenyaan sangaa keenya ra'ee keenya qabeenya qabnu hundumaa isaaf laachuu barsiisnee gaafa dhabu immoo ni ori'aa jedha. Nutis immoo afaan keenyaan qabanne wangeelli akkas jedha nuun jedha jechuudhaan nutis immoo ni seenessina. Barsiisni Waaqayyoo fi rakkoo keenya irraatiin kan ka'e jireenyaa fi amala keenyaan wal ibsamuu hin danda'u. Jaalalli isaa, simboon isaa, kennaan isaa, nagaaf raawwiin isaa hin mul'atu. Garuu akkana jedha jechuudhaan teenyee waa'ee isaa gaafa haasofnu ni argamna. Baay'ooliin keenya wangeelli akkas jedha akkanatti nu barsiisa jennee dubbanna malee hojii wangeelaa gaafa hojjennu hin argamnu. Galaanni kunis yookiin immoo seexanichi galaanicha irratti ergame kun macaafa qulqulluutiin wal qabsiisee yookiin immoo shaakalsiisee deddeebi'uu isaa yeroo inni raawwatu argamu jedha. Haalli yaadaa fi jireenya namaa beekumsa namaa summeessuudhaan ganummaa, of tuulummaa,
ija jabummaa, seera mana kiristaanaa fi waaqeffannoo mana kiristaanaa jal'isuudhaan, abaaruudhaan sammuu ilmaan namaa to'ateeraa jedha. Tooftaawwan garaa garaa baay'ise ogummaa isaa babal'iseetu dhufaa jira. Akkuma kanaa inni kunis kiristaanni ija isaa banachuu akka inni dadhabu isa taasisaa jedha. Rakkoon guddaa fi namoota baay'ee biratti mul'atu kun iji namootaa inni dhugaan akka isaan hin banamneef, akka isaan hin laalleef, gara fannoo Kiristoos namoonni ilaalanii akka hin fayyineef isaan taasisaa jedha. Dhugumatti baay'ooliin keenya gara fayyinaa, gara haati keenya qulqulleettiin nuroo maaramitti argamtu dhuma ishee biratti otoo hin ta'in gara yaada of tuulummaatti, gara yaada machiitti, gara yaada ejjaa fi waan garaa garaatti deemneetu baay'ooliin keenya miidhamaa jirraa jecha. Kanaaf hafuurri bineensaa kun kan abaaru hafuura abaaruudhaa jedha. Hafuura baay'ee haaloo qabataa, guungumu, qulqullootaa fi hafuura qulqullootaa hundumaa kan irraa fagaateef kan abaaru, eegumsa ergamootaa kan dadhabsiisu, kan dhabamsiisu. Hafuurri kun araarsummaa qulqulleetti dubroo maaramii araarsummaa ishii mistira foonummaa kan ittiin eebbifamne jireenya bara baraa itti argannuuf ittiin jiraannu, ijoollee hafuura qulqulluu kan fageessu, kan isaan himatuu fi galaana keessaatii ba'ee jedha. Humna barate hunduma walitti qabee gara addaraashaatti galchee akka isaan karaa dhugaa dagataniif karaa dhugaa dhiisan isaan taasisaa jedha. Namoonni baay'een akkasidha. Gara galbaaf addaraashaatti galanii kabajaa fi waaqummaa isaa dagatanii yeroo isaan qulqulloota abaaran, ergamoota abaaran argaa fi ilaalaa jirra. Obboloota kan himatu seexanni horii isaa guddaadhaan gara biyya lafaarratti gatameera jechuun maaltu gara biyya lafaarratti laphee keenya keessatti gatamee jechuudha. Laphee keenya keessatti erga gatamee laphee keenya keessa erga seenee tureera. Lapheen keenyas kanaaf waa'ee qajeelummaa, waa'ee karaa jireenyaa, waa'ee wangeelaa otoo hin ta'in yaada biraa, waa'ee naannummaa, waa'ee sanyummaa, waa'ee wal ajjeesu, waa'ee wal saamu, waa'ee wal cabsuuf walirratti ka'uu malee yaada gaarii waliif hin qabnu. Waliigala Si'ool irratti kan gatame saayinsistii yookiin immoo qorataa ta'eeraa jedha. Si'ool achuma biyya lafaa keessatti ta'e jechuudha. Gammoojjiratti baddaatti kan gatames qaalluuwwan garaa garaa ta'ee argamee jira jedha. Gammoojjatti kan argame immoo kan abaaru hafuura hamaa kan waamu ta'eera. Gara mana waaqayyootti akka hin galle taasiseera. Garaa irrattis kan kufe seexanni kun macaafa qulqulluu qabatee kiristaanota hedduu dogongorseera. Raajiin sobdoonni baay'een isaanii buufateera yookiin immoo firee buufateeraa jedha. Ingidii እንዴት አድርገን የሰዎችን ልብ በጭካኔ ተሞልቷል። kam goonee ilaalla. Lapheen ilmaan namootaa gara jabeenyummaatiin guutameera. Walajjeesummaan itti baay'ateera. Waaqayyoon mana isaa keessa akka jiraannu, qormaata nurra qaqqabu hundumarraa akka nu eegu, amantiin cimuun, amantaan deddeebi'uun, gargaarsa waaqayyoo eeggachuun, ifarraatii dukkanarraa gara ifaatti ba'uun, amma gooftaadhaan ifa waan ta'eedhaaf firee ifaa uffannee karaa dhugaarra deemnee gooftaan akka nutti gammadu hafuura isaatiin gaggeeffamnee akka ijoollee ifaa deddeebi'uudhaan warra akka firee hin qabne akka hin taane hojii dukkanaa irraa fagaannee dhugaa isaa dubbannee amantaa deddeebi'uun barbaachisaadha. ኤፌሶን በቆና 5:8 irratti እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ፍሬ ከሌለው ጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁንም ግለጡት
akka ijoollee ifaatti deebi'aa. Firee kan hin qabne immoo hojii dukkanaa waliin galiinaa. Keessuma caalaan immoo mul'isaa yookiin immoo ibsaa jechuudhaan kitaaba kanarratti bal'inaatiin bal'isee nu hubachiisa, nu barsiisaa jechaadha. Boqonnaa 3 jalatti kan laallu kataraaraa warra shalaqoo kan jedhu gaararraati lafawwan irraan gadee kan jedhu laallaa ቃል በደረሰ ጊዜ የልጁ ስርዓት ምንድን ነው? የምናደርግለትስ ምንድን ነው? ጀችሳ ጋፈ ገው ሴሪ ኢልመሳ ማልዳ ከኒሳፍ ራወኑስ ማልዳ መጫፋ አቦቲ ፍርዲ በቆና ኩለ ሰዲቆ ለመረጥ ከንጅሩ ኢላሉ እንዳዳ የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት እንደገና ክፉ ስራ ሰሩ። ጆሌን ዋቀዮ ጆሌን እስራኤሎታ ዋቀዮ ፉልዱረት ረዴቢያኒ ሆጂ ሀማ ሆጅተኒ ጀዳ የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት እንደገና ክፉ ስራን ሰሩ ይላል። መጽሐፍ አቦቲ ፍርዲ በቆና ቁለ ሰዲ ተኩረት ጋፈላሉ ኒያርገና ባልናን ካየ ጅራ እስራኤል ስራቸው እርገት ለማምጣት ትውልድን ለማዳን መሆን ቀርቶ ክፉ በሆነበት ዘመን በዛ ዘመን እግዚአብሔር ለ40 ዓመታት ያህል ፍልስጤማውያን ባርነትን አሳልፎ ሰጣቸው። ኢጆሌን እስራኤሎታ ሆጂን ሳኒ ጉድን ሳኒ ቀሮምን ሳኒ ሀፌ ዳሎታ ፈይሱዳፍ ዋቀዮ ገረሳት ሳን ዴቢሱዳፍ harka Filisxeemotaatti waggaa 40tiif isaan kenneera jedha. Yeroo tokko tokko Waaqayyoon warra hin dhageenye, warra karaa Waaqayyoo irra hin deddeebine kallattii garaa garaatiin isaan adaba. Isaanis qonoxxoodha jechaadha. Waan qajeelummaa ta'e dhaloonni kan ittiin badu hunduu hamaa gaafa ta'udha. በጎ መንገዶች ክፉዎችን ሲመላለሱና በመልካም ስራዎች መጥፎ ሰዎች ሲኖሩ ዘመኑ የከፋ ይሆናል። ነሞን ጋሩማ ቀጀሉማ ገረጀልናት ዋንጋሪ ዋንበዳት ጋፈ ጅጅረን ጅሬኝና ሞታ ጋር ሐሜኙማት ጅጅረማ ዴማ ጀዳ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል። ከዳን ወገን የሆኑ ማኑኤል የሚባል አንድ የጾርያ ሰው ነበር። ሚስቱ መካን ነበረች፣ ልጅም አልወለደችም። መጽሐፍኒ ቁልቁሉ ለሚዳንራ ከንተ ማኑኤል ከንጀደሙ ነመ tokkotu jira nama ጾርያ ture haati warraa isaa maseena yookiin dhabduu turtee jedha ilmas hin arganne ture jedha የእግዚአብሔር መልአክ ሴቷን ገልጦ እንዲህ አላት እርገማን ዋቀዮ ዱበርቲቲ ከናቲን አከዝ jedhe እነሆ አንቺ መካን ነሽ ልጅም አልወለድሽም አቲ ኩኖ መሴነዳ ኢልመሶ ሂንዴኝ ጀደን እነሆ አንቺ መካን ነሽ ልጅም አልወለድሽም ነገር ግን ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አተው መሌ ገሩ ኢልማንስ ኒዴሳ ኒውልፎፍ ተልመንዳስ ኒዴሳ አትኝ አሁንም ተጠንቀቁ የወይን ጠጅ የሚያሰክር ነገር አጠጪ ኦፌገዱ ገሩ ቦከ ዋናው መቼሱ እንኑጊን ርኩስ ነገርም አትቢ ዋን ጥሩስ ኛቲን ጀደን መጽሐፈ አቦቲ ፍርዲ በቆና ቁለ ሰዲ ለማሸንረት በዘመኑ የነበሩ ነገዶች በክፋት ሕይወት ውስጥም ሲኖሩ ለእግዚአብሔር ጥሪ የሚመቹ አልሆኑ። በረሰነኬ ነሞን ጅራተን ጅሬኝ ሳኒ ዋምጨ ዋቀዮዳፍ ወረቶሌ ሚቲ ጀዳ 40 ዓመትም ሙሉ እግዚአብሔርን ሲቆጣቸው ወጋ 40 ዋቀዮ ጋፈት ወሪኡ በቁጣ ዘመን ውስጥ የተወለዱ ልጆች በመሆናቸው ለቅነትም ለበጎ መልእክትም አልታደሉም። ኢጆሌ ኦሪሳፊ ጩቡዳን አለተን ዋንታኒፍ ዋንጋሪ አርጉ ፊራወቹዳፍ እንጨሮምኔ ጀዳ እኛም ዛሬ ስራችን ኑሮአችን ክፉ ሆነ ሐረስ ኑቲ ጅሬኝ ኬኛ ኦልማን ኬኛ ጎቻን ኬኛ ሐማታ ኤራ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ስንቀበለው ስንገበየው በእግዚአብሔር መንገድ አልሆነምና ሐረስንትስ ዋን ብኑ ጋፈ ብኑ ዋን ወጀኑ ጋፈ ወይ ወጀኑ ከራ ዋቀዮቲን
miti. በመሆኑ የዘመኑ ክፉ መንፈስ ይከተላል። ከናፊዳ አፉሪ በረከና ነሞተ ወርዶፋ ከንጅሩ የመከራ መፍትሄና የመከላከያ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ከህይወት ውስጥም ስራ ያቀ አርጁማን ዋቀዮ ወጂን ዋቀዮ ኑራ ዋን ፈጋቴፍ ኩኒ ተአጅራ ተወልደን መልካም ስራን ካልሰራ ጠለኔ ዋንጋሪ ወጀቹ ባን አብዲ ዋቀዮ ታዚፈቹ ዮባን ጆሌ ዋቀዮ ተውዳፍ ጨሮሙ hindandeenu kan jedhudha. Kutaan 36ffaa torbee dhuftu itti fufaa kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti dubbate waaqa abbootii keenyaaf galanni